keenya ka gofaree yoo naan jette beekamiin hin gofareedha. Mee hisaaba kamiin. Yaanate nawee watti shallo. Amit. Maal jedhee dubbaddaa? Ini akkam ishime. Baay'ee ulfaata. Maali maal taatan? Doftooti kee bakka irratti nageenya snaaka wayis viidiyoo biraatti walitti deemee jira. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammaddan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanalii kanaaf haala tattaayyuu jira. Subscribe gochuun dagatinaa yaada qabaattan koomentii barreessaa. Gara viidiyoo keenyaatti darbin dura muuziqaa albeema guutuu hiipaappii sirba bareedaa sirba ammayyaawaa mata dureen isaa booree jiru suuraa taakkalee hojjetee karaa sewaasa'u aappiidhaan isin bira geetti jira. Aappii kana Play Store irraa buufadhaatii dhaggeeffadhaa. Ini akkam ishime. Baay'ee ulfaata. Maali maal taatan? Qaala'insi jireenyaa. There is no single case. There is no single case. Isin baay'ee jaalattu eenyu? Goota keenya qaalii Hacaaluu Hundeessaa. Haceen maal hojjetame? Hojii guddaa hojjetee jira. Hojii boonsaa seenaa keessatti hin dagatamne hojjetee jira akkuma abbootii isaa. Wanta ta'aa jiru dhaggeessanii obbo Shime. Maal ta'aa jira? Namoonni maaliif akkana taatan jechaa jiru? Namni amma maa akkana taateen hin jechuu danda'u hin jiru. Yoo jiraate yoo. Yoo jiraates ofumatti iyya malee namni isa dhaga'u hin jiru. Uummanni kun fooloo naa godhuu didee akkam jettu isin? Baay'ee suukaneessa kan nama qaanessu seenaa keessatti yoomiyyuu kan hin dagatamu. Garuu namni fooloo nan godhe maal ta'eeti? Faallaa biyyaa ta'uusaa, faallaa dhala namaa ta'uusaa kan ifatti itti mirkaneessedha jechaadha. Akka fooloo na godhan osoo waan naa gaafadha. Kabaja olaanaadhaan maqaa uummata keenyatiin gaafachuun barbaada. Viidiyoon kun laayikii meeqa argachuu qabame? 14,104. Galatooma. Galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Follow si goona akkasii follow goona eenyuun follow goona. Dhugaasi wayyaa mucaa xiqqaadha waan bareedaa fidattee dhufte si hordofna malee kana booda. Yaanate nawee watti shallo. Anti silalle shinya masagiral. Warraataan qabaarrak magariisa saaka manalee bemneedhaan jireenya. Yaaneenash. Cidha baadiyyaa kana maal ta'e wal baachuun dhiifame. Wal baachuu kana maybe cidha irratti yeroo baay'ee kaameraa baay'ee kan nama gorsu garuu hin dandeessu yoo walitti rakkoon qabu. Manumatti yaaltee almanaan keessa caalaa furdoo yookiin si caalti taanaan yookiin dandeessin kaa'us taanaan yoo walitti gaa'eedha. Saalis sana waan si mudatu. Anaan amma yaa hangaasaa keenya ka gofaree yoo naan jette beekamiin hin gofareedha. Mee hisaaba kamiin. Hisaaba kamiin. Mee naa himi yaa hangaasaa keenya gofaree yoo naan jette na akkamiin hin gofareedha. Yaa hangaasaa keenya moluu kanaan jeetu sirriidha sani. Anuma ka moluu kana ka addatee sheef godhatee deemu kana qulqulluu kana osoo gartuu yaa hangishaa keenya yaa moluu keenya yaa bareedaa akkamiin hin gofareedha. Si farrisan kaa'e. Mee hisaaba kamiiniin ani gofareeta. Yaa hangishaa keenya gofaree yoo naan jette akkamitti taa'ama. Seegalee. Maal yoo si farrisan maal rakkoo qaba? Hin biqila yookiin dhaabbachuus hin dandeessa waan ta'eef. Garuu turfee suuratti kana bareeddachuudha. Abbaan suuraa kana editii godhee bira keessa garuu hin dandeessa. Booshi malis maraate maal gootan? Maraataa ofii abbaa hidhataa miisii hidhannaqa ati keenyaami. Maal goota sanaan? Jira wanni biraa maal godhan waan biraa maaltu jira? Nafaana maraattaa? Tokko jira maraataa akkanuma nama arrabsu. Arrabsaniin furmaata miti. Yoo ti dugungirte akkanuma si arrabsan Oromoo yoo dugungirte hin arrabsina gorfadhaa malee. Afanii maraatanis? Anu dugungire amma anuma arrabsan. Si malee immoo eenyu arrabsu ree? Roon nan arrabsina jaan gizee. Nan arrabsina maal jechuudha? Arrabsin jennaan numa bu'eewu. Boo maal rakkatti? Bu'uudhis. Amma na caala arrabsamteeti? Si caalaan arrabsamne anis anuma arrabsan garuu qacoolatti yoo fadhan. Oromoon hammataadha. Dhaqanii dhagaa diimaa hammatan ka. Maal hammata Oromoon? Dootar gammachuun waan hammatu hin qabu. Kan nama hammatu seera. Yoo hammatamuu barbaadde seeratu si hammata. Ati namichi seerri nan bulchu jedhu Oromootu na hammata. Oromummaatu na hammata jettee geeradda yoo ta'e soba sin hammatu. Hin dhowwinaa yoo akkana sin hammatu. Wanti nama hammatu hin jiru jechuudha bakka way fuudhanii haala mana hammachuu hiriyaa ofii hammachuu yoo ta'e malee Oromoon hammataadha kan jedhamu ayyaana nama hammata erga beekaan jedhee ayyaana si hammata malee Oromoon sin hammatu. Maaltu ta'a hiriyoota nama lamaan qaba. Isa booda maal godhu loo fatiraashinii wanta jedhu jira kitaaba isaa bitannu maleedha. Hin bitattu ittiin jijjiiramtu hin dannee loo fatiraashinii kitaaba isaa bitannee torbeema tokko dubbisanii hiriyaan goonni tokko fiigaa dhufe.
Enna man enna menjawab karim bitachuu barbaada. Maal goota? Eeyyama konkolaachisummaa bitachuu barbaada. Sabooddee konkolaataa ofiisaatiin dhufaanaan jedhe. Kinaan ofiin dhufe. Achoo inni tokko moo fiigaa dhufe. Isa booddee inni yoo maal bitate gaariidha. Kafti ጓደኛ kafti ta'e tokko qaba. Maal yoo bitate gaariidha jara keenya maal jedheen dubbadhaa. Ol kaasee dubbisaa. Ofiin dhufachuudha yoo inni bitate. Laaw akibar. Dr. Mamme Amit. Amit. Waan ajaa'ibaa hojjetaa garuu Mamme TikTok irratti. Salam. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maameen garuu normaalii giruupiin inni gali laafii kan irratti yaada manaasaa fudhatee gala namni baay'inni kaa'in arrabsaa lafa warra amaara bira siin gara laafii irratti baay'ee nama waarsa garuu al tokko sochiin hojjetaa jiru moo gaarii miti amma garuu waan akkas irraa yoo dhaabbate gaarii ma fakkaata. Deebi'eema giruupii biraan taane fakkeessa seenidha kan inni arrabsamaa ol akka jiruuni. Innis garuu yerootti nama arrabsee nama aarsatu qabaa yerootti arrabsanii isa caalan qabu nama 3-4 ta'anii garuu hundaafuu waan bareedha Maammeen haadha manaasaa wajjin fataachaa jira. Garbeelii qacamaa daayitii dagama goorgisii muttee rabbi nagaan bultee Mikaa'ila siibaa namichi maraate moo maafiigaa aabboo sharuu situ beeka garuu Mikaa'ila baakaa gafaarii waaqaa gidaaribbatii shinoo si jala seenna shinoo Iyyesuusii shinoo eegii akka abbarre kinoo goorgisii bonii fuuldura nu godhi Mikaa'ila qarsaatti nu marsa aabboo kilbee qeesiin daabboo jilbee madaalamii warabboo mortuun nadhe rakkoo Mikaa'ila geella si jala seenna Mikaa'ila uqqoo namni hojjetee nyaata cuukkoo goorgisii qoree kinoo reefu tolee sillaasee qorichaa tundumaafuu qorichaa garbeelii burjii imi qurxii baala waldii abaroo wajjin nyaata keechaa ba'u rakkoo yaa maaramii goolaa namni qalbii dhabee zalaalamii jooraa diiga malee Sijita jita maragara disa mare afu dubbi barakat ya kababu wanda ate dadaka harga dunya atera budiri rera. I can't turn my side. I'll tell him good night. Come night, 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 night. Why you silent? Nei mata mata. Andi. Achi baba? Adi? Anchi shatar? Di? Achi beru terakas? Anchi yatni pipet? Where have you been powerful shut down, bro? Min malet no, bro? Yet after Shnoara after. I was eating grabber with dove pencil, bro? Min malet no. Lapis uchi kulit and food, baya. Why we don't you go to school? What? Min malet no, bro? You didn't know. Okay, bro. Stay sure you come fast, bro. Min malet no, bro? And it was fitness metash. I drive Adanich Abebe, bro. Min malet no. I you know, bro. Where is the monkey donkey? Min malet no, bro. Yet Allah yelled. She's destroying our house, bro. من مالتنا asirratti garuu jirri kuni baay'ee keessa baate normaal asirratti qalli isaanii kana dura baay'een jaalladha akkas maqaa namaadhaanii hiyyaa maal jechuun kuni normaali gara boodaatti hinuma miidhaan ijoollee kana maalee kun keezii dhuunfaadha kuni dhaaba arrabsuu yookiin siyaasa mana poolitikaa osoo hin taane maqaa namaati namni tokko mirga qaba akkan taa'imsi arrabsuu hin danda'u waan ta'eef kun iseetti bu'aa jiru dhuunfaadhaanii. Saniif ijoolleen kun yoo marraa of qusatan wayyaa waan akkasirraa eeggachaa tuubba garmalee akkas keessatti nama dhuunfaa tokkorra akkas nama dhuunfa kallattii man nama tokko toon arrabsin jechuudha. Hammataadha. Dhaqanii dhagaabii maal hammatan kaa. Maal hammata Oromoon? Oromootu na hammata. Oromummaatu na hammata jettee geeratta yoo ta'e soba. Sin hammatu. Hin dhowwinaa yoo akkana sin hammatu. Babli. Oromoon hin hammatu ayyaanatu hammataa jira. No. Hordoftoota gaa viidiyoo siif qade kana fakkaataa yeroo biraa viidiyoo nama bohaarsu diddaatana haga walitti murtii yeroo